Israa'el keessatti waldura dhaabbannaan mormii waraana baha giddu galeessaa akka dhaabbatuuf godhame gara gaaffiitti jijjiirame. Sababa kanaan gaaffii dabalataan Israa'elitti kan beekamtu Ameerikaan akka pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jedhetti imaammata Israa'el buufata niwukileeraa Iraan rukutuuf qabdu akka hin deeggarre Niiwuork Taayims gabaase. Michuu ishee kan taate Ameerikaan yaada waraanni baha giddu galeessaa dhaabbachuu qaba jedhuun gadi bahuun Israa'elitti dhukkubsiisaa ta'e. Faallaa kanaa kan taate Iraan Rippaabilika Islaamaa jedhamuun kan beekamtu har'a ogeessonni saayinsoonni gabbisa niwukileeraa isaanii parsantii 85 caala darbuun dhaga'ame. Humnaa fi irree cimaa musliimoota baha giddu galeessaa jedhamuun kan beekamtu Turkiin ibsi har'a pirezidaantiin biyyattii Rajab Tayyip Erdogaan bahe addunyaa ajaa'ibsiisuu irra darbuudhaan akka diinaa musliimoota baha giddu galeessaatti kan ilaalamtu Israa'el abdii kutachiise. Akka ibsa kanaatti keessaafuu Suuriyaan nageenya akka dhabduuf hin eeyyamnu siyaasa akkanaa deeggaruuf yeroo akka hin qabnetti ibsa baasuun dhaga'ame. Israa'el irratti yaaddoo guddoo ta'uun dhaga'ame. Dhaabbata jaarsummaa addunyaa neetoo hoogganuun kan beekamtu fi hoogganuun kan beekamtu Turkiin oomisha dirooniitiin kan beekamtu akka addunyaatti Turkiin gaachana musliima baha giddu galeessaa jedhamuun beekamti. Maqaalee gurguddaa adda addaa qabaachuun kan beekamtu Turkiin hedduu musliimoota baha giddu galeessaaf irree ta'uudhaan beekamti. Akka ibsa ishee kanatti dhimma Suuriyaa daangaa ishee kabachiisuuf deebisanii suphuu irratti qaama kamuu caalatti iftoominaan hojjechuuf qophii xumuruu dubbatti. Haalli kun kan gaddisiise Israa'el hedduu dheekkamuun dhaga'ame. Akka siyaasaa Biiniyaamin Netanyaahootti Suuriyaan deebitee ijaaramuun akkasuma humna cimaa horachuun dhimma nu yaaddeessu jedhee amana. Maaliif humnoonni amma biyya qabatan humnoota gara jabeeyyii jedhamee waan keemikaalonni sagantaaleen keemikaala meeshaa waraanaatiif oolu baay'een achi keessa jiran harka humnoota kanaa osoo hin galletti deebinee barbadeessuun karoora Israa'el isa jalqabaa ture. Suuriyaan garuu kanaaf osoo deebii hin kennin yeroo dheeraa turuun deebii quubsaa fi gahaa taate Turkii irraa argachuun Israa'elitti hedduu dhaga'ame. Humna sagantaa itti baanee walitti deebiin